Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7 walakkaatti akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,860 irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Ebila 3 bara 2016 nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo ashama. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa tamsaasa isaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa isiniif tamsaasaa ture irratti dabalataan har'a tokko jedhee tamsaasa isaa karaa dambalii gabaabaan eegalee jira. Nus qophiilee keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti isin keessummeessuun kan isin faana turus an Bulii Bakkooti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo an Falmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Yaasanii guddigaa dararaachuma shookii elektirook shookii kan jedhamu baay'ee amma paaraaliisii ga'ee hospitaala keessa guyyaa hedduu ture boolla hojii sadarkaan hedduu kan jedhanidha. Kan amma dhageessan haala mormii Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufaa jiru irratti sagalee nuti jiraattota bilbilaan dubbisne keessaa fudhatamedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoo ta'a. Qophiin qarqaba qorannoo fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas yeroo isaanii eeggatanii kan isin bira ga'an ta'u. Isin dhaggeeffattootni keenyas haga xumura sagantaa keenyatti turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jechaa bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara Falmattuu Lammiittan isin dabarsa. Falmaan mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuuf uummanni Oromoo geggeessaa jiru tibba kanas itti fufee jiraachuun beekameera. Haaluma kanaan eebila 1 bara 2016tti gaaffiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatuu magaalaa Bishooftuutti kan geggeeffame oole yoo ta'u, hiriirri mormii kunis kan geggeeffame barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Bishooftuu garaagaraa irraa walitti dhufaniin akka ta'e dhaadannooleen hiriirtonni dhageessisaa turanis obboleeyyan keenya osoo hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen dhumaa jiranii hin barannu hidhamtootni siyaasaa Oromoo badii tokko malee manneen hidhaa impaayera Itoophiyaa keessatti dararamaa jiran haal duree tokko malee halakkifaman Oromiyaan kan Oromooti ormaan hin bullu saamiinsii fi ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu. Falmaan keenya haga Oromiyaan walaboomtee uummanni Oromoos bilisoomee kan isaa irratti murteessuu danda'utti itti fufa kan jedhu dhageessisaa turuun isaanii beekame. Hidhattootni mootummaa wayyaanees hiriirtota irratti tarkaanfii fudhataniin barattootni hedduun yoo miidhaman keessumaa immoo magaalaa Bishooftuu kutaa bulchiinsa Duwwaa 8 jedhamu keessatti jiraattotni ilmaan keenya hin fixxan jechuun yoo itti birmatanitti loltoonnii fi poolisoonni federaala wayyaanees tarkaanfii hammeenya jajjabaa bakkasitti fudhachaa turuu maddeen keenyarraa odeeffanneerra. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa magaalaa Machaaraatti ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman loltoota wayyaaneen butamanii kaan bileenjii waraanaa xollaa itti geeffamaa jiraachuunis dhaga'ameera. Gabaasa dabalataaf Xiiqii Dhugaasaa. Godina Harargee Lixaa magaalaa Machaaraatti dararaa fi hidhaan loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee Hagaaziin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru akkaan hammaatee jiraatu dubbatu jiraattonni magaalaa Machaaraa.
Nus haala godina Harargee Lixaa magaalaa Machaaraa keessatti mul'ataa jiru qulleeffatuuf jiraataa magaalaa Machaaraa tokkotti bilbiluun dubbifneerra. Akka jiraataan magaalaa Machaaraa kun jedhanitti Oromoonni lakkoofsaan 480 ga'an magaalaa fi gandoota aanaa Machaaraa keessaa hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qabamanii guyyootaaf erga bakkasitti hidhamanii booda achirraas gara mooraa leenjii waraanaa Xoolleetti akka geeffamanidha. Sana asis jedhan jiraataan magaalaa Machaaraa dubbifne kun hanga guyyaa har'aattis gandoota baadiyaa aanichaa fi magaalaarraas namoonni badii tokko malee Oromoo waan ta'aniif qofa funaanamuun mana hidhaa magaalaa Machaaraatti hidhamaa jiru jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf haala kanaan ibsan. lakkoofsi isaanii hin beekamu namoonni Xoollee geeffaman. Kaanoo. Achitti hidhamanii jiru magaalaa Machaaraatti hidhamanii jiru moo isaan illee achirraa adda dhibee kuchisan? Dararaa fi miidhaan humnoota tika mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaan barattoota Oromoo yuunivarsiitichaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufaa kan jiru yoo ta'u, torbee kana immoo erga barattootni Oromoo giddugala magaalaa Jimmaatti hiriiruun dhaadannoolee uummata Oromoo magaalaa Jimmaa dadammaqsan dhageessisanii booda hacuuccaan kan daran itti jabaatuu fi barattootnis mana hidhaatti darbatamaa jiraachuu barataan Oromoo yuunivarsiitichaa dubbisne tokko nuuf himeera. Bal'ina gabaasa kanaa Xiiqii Dhugaasaatu harkaa qaba. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa akkuma harmaan duraa torbee kanas humnoota tikaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee magaalaa Jimmaa fi basaastota Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ramadamanii jiraniin adamfamaa jiraatuu fi cafaqamuun akkaan hammaatee jiraatuun dhagaameera. Nus haala kan odeeffatuuf barataa Yuunivarsiitii Jimmaa rakkoo nageenyaa maqaasaa dubbatu irraa nu qoqqabate tokko dubbifneerra. Innis akkanatti eegala taateewwan torbee kana barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irratti humnoota tikaa fi loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen raawwataa turan. Akkam ture seetu jalqabisaa mucaa barataa yuunivarsiitii yookaan lammaffaa kan ta'e mucaa barataa meedikaalaa yookiin meediisiinota fafaarsu mooraa makeessuu irraan deemanii seekuritiin mooraadha yookiin qaamni nageenyaa dhufanii duukaa bu'anii qabatan jalqaba poolisii mooraa keessaa akkasumas mooraa asitti gaafatama poolisii yookiin immoo qaama nageenyaa yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'e Kaalid Abbabuu kan jedhamu seekuritii hedduu fidee galchee jira keessaa iddoo barataan walumatti iddoo barataan ispeeshii deemu iddoo barataan laabirorii deemu barataa kana hundumaan hordofsiisu. Innaa gaa yeroo kanatti mucaa kana basaasni wayii yookiin immoo barattoota keessaa namni dhaqee basaasii jira mucaa qabatanii fuudhanii deemanii mucaa qixxeessaa jedhamu tokko wajjinidha. Achiin booda qixxeessaa yeroo sana gadhiifame sa'a tokko booddee. Abdii garuu abdiin achiin booddee isa qabame waaqajeelcha poolisii magaalaa kan magaalaa Jimmaatti dabarsanii achitti dhaqanii egaa dararaa cimaa shookii elektiriik shookii fayyadaman baay'ee amma paaraalisii ta'ee hospitaala keessa jiru guyyaa hedduu ta'e boolla wayii keessa dhaqanii buusanidha. Boolla wayii keessa dhaqanii ammas gaafa dandaatti deebiinu ala lammaffaa maqaa ijoollee kanaa baasanii itti dabalaniis maqaa nama tokko baasanii ammas infoormeeshiniin gaawaan hin taaneef kan fakkeenyaa fi adabbiidhaan ijoollee mana barnootaa irraatti kanaan dura ari'anii turanii waggaa 8 as keessa jirantu jiru ijoolleen suni ijoolleen maqaan isaanii jechuudha. Oduun keenya guyyaa har'aa hanga kana ture. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii. Bufa kapson bilisumma
itti fufa qabsoon bilisummaa kan addaan hin jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa itti fufa qabsoon. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas akeeka qabsoo kan sabni Oromoo bilisummaa isaaf walabummaa biyyaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo qaalii kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Qophiin keenya ammas itti fufa. Mee amma immoo wallee gabaabaa weellisaa Adinaan Muhammad kana waliin caqasaa gara qophii keenyatti aanutti haa ceenu. Akkuma dursee irratti isin beeksisuuf yaalle amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya qarqaba qorannooti. Qophii kana kan harkaa qabu Odaa Sabaati. Itti dhiyaadhaa. Bara 2014 ji'a Ebilaa walakkeessa irraa eegalee ture maaster pilaanii guddina magaalaa Finfinnee godinaalee addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee wal qabsiisuu kan jedhu ibsa mootummaan baase mormuun lubbuun ilmaan Oromoo lakkoofsaan 100 ta'u kan wareegameef kumootaan kan lakkaa'amu ammoo mana hidhaatti kan darbatame. Wareegama ilmaan Oromoo biyya isaanii Oromiyaa irratti baasaniin dhaadachuu falmaa isaaniif sagalee ta'uu fi ajjeechaa hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irra ga'e mormuuf jecha biyyoota addunyaa hedduu keessatti Oromootni walitti jiganii sagalee isaanii dhageessisuun itti fufe. Lubbuu ilmaan Oromoo mormicha irratti wareegamaniif itti gaafatamni osoo hin fudhatamin, miidhaa dhaqqabeef beenyaan osoo hin kafalamin, labsiin maaster pilaanichaas osoo hin haqamin, dhimmichi akka dhaabbate ibsa aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaaf federaalaan ba'een mormichi riphee taa'e. Filannoo biyyoolessaa waggaa tokko booda jechuun bara 2015 ji'a caamsaa keessa gaggeeffame irratti mootummaan harka 100 mo'achuu isaa labse. Yeroo kanatti mootummichi aangawoota biyyoota dimokiraatawoo addunyaa jedhaman hedduu biratti ni raajeffatame. Kaaniif ammoo gaaffiif sodaa guddaa ta'e. Filannoon gaggeeffamee ji'oota muraasa booda bara 2015 baatii onkoloolessaa keessa yaa'ii caffee mana maree mootummaa naannoo Oromiyaa bara hojimaata haaraa tokkoffaa irratti labsii magaalaalee mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuu jedhuu fi hojiitti gama maaster pilaanii magaalaa Finfinneef haala mijeessutu labsame. Haalli kun uummata Oromoo guungumsiisus hooggantootni dhaaba TPLF karaa miidiyaalee garaagaraa maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee jaallatamus jibbamus hojiitti kan hiikamu ta'uu dhaadachuu eegalan. Mormiin kun bakka riphee ture hundaa wal faana dammaqe. Walakkeessa ji'a sadaasaa bara 2015 keessa naannoo magaalaa Ginciitti kan argamu bosonni Cillimoo investimentiif akka kennamu murtaa'uun hojiitti hiikama maaster pilaanichaa waan dhugoomseef mormiin jabaan uummata Oromoo magaalichaatiin eegalame. Torban itti aanutti mormiin kun magaalaalee lixa Shawaa fi Wallagga dhiyaa keessatti babal'ate. Erga gaafa ji'a sadaasaa bara 2015 hanga jalqaba amajjii bara 2016tti dhiha Oromiyaa magaalaa Bigii irraa hanga ba'a Oromiyaa magaalaa Godeetti, kibba Oromiyaa magaalaa Mooyaalee irraa hanga kaaba Oromiyaa magaalaa Tulluu Milkiitti mormiin kun jabaataa fi humna godhataa kan adeeme yeroo ta'u, ji'oota kana lamaan keessattis dhaadannoof sagaleen mormii kanaan dhaga'amaa ture jecha wal fakkaataa innis maaster pilaaniin haa haqamu, ajjeechaan haa dhaabbatu kan jedhu akka turedha. Ilmaan Oromoo hanga gaafa sanaatti lubbuun isaanii wareegames 200tti lakkaa'amutu mirkaneeffame. Yeroo kanattis aangawootni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi dhaaba dhaadiyoo tokko tokko dhimmi maaster pilaanii kana hojiitti hiikamu yoo fedha uummata Oromoo ta'e qofa akka ta'e karaa sabaa himaalee impaayiritti garaagaraa haasaa taasisuu kan eegalan yeroo ta'u, mootummaanis dhuma ji'a muddee bara 2015 irraa eegaluun hooggantootaa fi miseensota paartii mormituu uummata Oromoo bakka bu'uun impaayiritti keessa socho'an hedduu mana hidhaatti ukkaamsuu cimsee itti fufe. Mormiin kun ittumaa finiinuun magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo guyyaa halkaniin balalisuu eegale. Magaalaalee hedduunis bulchitoota mootummaa aangoo irraa darbuun ofiin ol bulchuu eegalan. Mormii kana kallattii addaa qabsiisuuf aangawootni wayyaanee tooftaalee siyaasaa garaagaraatti kanneen akka miidhaa qaqqabeef
itti gaafatamni kan dhaaba dhaadiyoo ta'uu fi hooggantoota dhaaba dhaadiyoo tokko tokkos doorsisuu haa yaalan malee uummatni Oromoo garuu lamaanuu ergama wal fakkaataa kan qaban ta'uu dhugoomsuun osoo gurra hin laatiniif magaalaalee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mormichi marsaa 2-2 taasifamaa wal ga'e. Haaluma kanaan dhuma baatii gurraan dhalaa bara 2016 Oromiyaan zoonii waraanaa 8 jalatti hiramtee akka bultuuf aangawootni mootummaa wayyaanee murteessan. Yeroo kanarraa eegaluun Oromiyaa bakka hundarraa dhaadannoolee haaraan kanneen hidhaman gadi haa lakkifaman, kanneen miidhamaniif beenyaan haa kennamu, ajjeechaaf miidhaa adeemsifamaa jiru kan qoratu qaamni walabaa haa hundaa'u, kanneen ajjeechaa raawwatan seeratti haa dhiyaatan kan jedhuu fi waraanni agaazii Oromiyaa gadi haa lakkisu dhaadannooleen jedhan yeroo wal fakkaataatti kallattii hundaan dhaga'amuu eegale. Mormiin kun uummata Oromoon jabaatee adeemsifamaa loltootni agaazii mootummaa koloneeffataa wayyaanes tarkaanfii hidhaa reebichaaf ajjeechaa raawwachaa walakkeessa baatii bitootessaa bara 2016 irra yoo ga'u ibsa haariyaa fuula kanaan duraa irraa adda ta'e yaa'ii paarlaamaa biyyoolessaa irratti haala uumameef mootummaan kan dhiifama gaafatu ta'uu, qabeenyi manca'ee lubbuun dhabamee fi miidhaaleen qaqqabsiifamanis humnoota farreen nageenyaan ta'uu mootummaan ibsa laatus uummata Oromoof kun deebii ta'uu hin dandeenye. Dhuma baatii bitootessaa bara 2016 irraa eegaluun mormiin adeemsifamaa ture kan haphate fokkaatus mormichi bifa jijjiirratee haala qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuu danda'utti bocamuu kan eegale ta'utu dubbatama. Haaluma kanaan hanga har'aatti lakkoobsi ilmaan Oromoo falmaa kana irratti wareegamanii 500 ol kan guute yoo ta'u, lakkoobsi hidhamtoota Oromoo manneen hidhaa Impaayiritti keessaa harka 80 ta'a jedhamee tilmaamamaa tures gara harka 98tti ol ka'uun har'a yoo xiqqaate akkuma waliigalaatti ilmaan Oromoo lakkoobsaan 70,000tti lakkaa'aman mana hidhaa Impaayira Itoophiyaa keessatti dararamaa akka jirantu tilmaamama. Xiinxaltootni siyaasaa hedduun haala karoora mootummaan koloneeffataa wayyaanee baafatee itti adeemaa jiruu fi qabsoo uummata Oromoo wal bira qabanii gaafa ilaalan lolli uummata Oromoof mootummaa koloneeffataa wayyaanee gidduutti sichi hin eegalin jiraachuu fi haalotni hanga ammaatti Impaayiritti keessatti mul'achaa jiran hundis lola hin yaadamin uummata Oromoof koloneeffattoota wayyaanee gidduutti ta'uuf jiruuf haala mijeessaa kan jiru ta'uu raagu. Itti dabalataan gama tokkoon falmaa hagammaatti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun mootummaan wayyaanee wantoota murteessoo ta'an hedduu akka dhabee jirutu dubbatama. Isaan keessaa muraasni mootummichi ija hawaasa addunyaa biratti mootummaa mirga ilmaan namaa irra hojjetu ta'uun dhugeeffatamu, mormii Oromiyaa keessatti dhalate dhaabsisuuf jecha waraana biyyoota ollaatti ergee ture gara biyyaatti deebisuu fi dhimma tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti hirmaannaan isaa hir'achuu irraan kan ka'e mootummootni aangoo addunyaa maqaa nageenya gaanfa Afrikaa kabachiisuu jedhuun waliin michooman hedduun abdii irraa kutataa jiraachuu, hooggantoota dhaaba OPDO ilmaan Oromoo ta'aniif kanneen haga danda'ame sirnicha keessa seenuun jijjiirama finna amantaa jedhuun waliin hojjechaa ba'an, keessumaa kanneen sadarkaa godinaaf aanaalee irra jiran hedduu biratti sirnichi guutummaan guutuutti jibbiinsa keessa seenee jiraachuu fi diina sirna keessaa hedduu horachaa jiraachuu, biyyoota Afrikaa mootummicha waliin dhimma ijaarsa laga Abbayyaa fi itti gargaarama lagichaa irratti wal dhabbee qabu biratti tuffatamuu fi sodaa qabsoo hidhannoo Oromoo gargaaruu danda'u jedhuunis akka jedhetti osoo hin taane akka isaan jedhanitti walii galuuf dirqisiifamaa jiraachuu, fiixaan bahiinsa ijaarsa laga Abbayyaa dhugoomsuu keessatti madda galii mootummicha abdatee ture hedduun lafa Oromiyaa investoroota biyya alaatti bal'inaan gurguruu akka turee fi kun mormii jabaa ummatichi godheen saamsamuu, kanarraa kan ka'es daangaan liqii biyyittiin liqeeffachuu dandeessu gaagama baajetaa uumameen cabaa jiraachuu yeroo ta'u, gama biroon ammoo mormiin kun jabina guddaa uummatni Oromoo mootummaa wayyaanee dura ittiin dhaabbachuu danda'u hedduu burqisiisaa fi mul'isaa jiraachuutu dubbatama. Isaan keessaa muraasa ilaaluuf yoo yaalle dhiiga ilmaan Oromoo mormii dhalateen kaabaa kibbaaf bahaa dhiyaa walitti yaa'ee Finfinnee irratti wal ga'een waadaan Oromummaa fi tokkummaa sabichaa jaarraa tokkoof sirnoota darbaniin diigamaa har'a ga'e haaromuu, qaroon qalbii kolonii waggaa 100 haguugamee ture wareegama obboleeyyaniif ilmaan sabichaan biinxamuun yookaan ciramuun qalbii xaliilaa yookaan biyya ofii irratti abbaa ta'uu yookaan osoo falmanii wareegamuu jedhu dhugeeffatamu, akkasumas kan namaaf hin oolle sodaan du'aa injifatamu, rakkoon Oromummaa tokko tokko mana ilmaan Oromoo hunda seenuun
dhukkubbiin Oromummaa uummata Oromoo hundatti bifa wal fakkaataan dhaga'amu, uummatni Oromoo hundi qabsoo ilmaan isaa gaggeessan bira dhaabbachuuf qophee ta'uu fi dargaggoon Oromoo hundi qabsoo hidhannootti hiriiruuf murteeffachuu, qabsoon uummata Oromoo saboota koloneeffatamoo impaayiriitti hedduu biratti qabsoo haqaa ta'uun mirkanaa'uu fi Oromoonis qabsoon isaa qabsoo saboota biroo dhabamsiisuu osoo hin taane qabsoo biyya ofii irratti abbaa ta'uu akka ta'e karaa danda'ame hundaan dhugoomsuu fi akkasumas hawaasni Oromoo biyyoota hambaa keessa jiraatan hundi bifa danda'ame hundaan rakkoon saba isaanii rakkoo qabatamaa ta'uu dhugoomsuun aangoota mootummoota aangoo addunyaa hedduu birattis qabsoon Oromoo fira horachaa jiraachuu fi tasgabbii gaanfa Afrikaa dhugoomsuuf rakkoon saba guddaa naannichaa deebii argachuun dirqama akka ta'e dhugeeffatamaa jiraachuun kanneen akka ijootti dubbatamanidha. Akka qorattoonni siyaasaa tokko jedhanittis mootummaan wayyaanee haala akkanaa keessatti akka furmaataatti kan inni karoorfatee jiru waa lama ta'utu dubbatama. Innis gaagaama sirni isaanii keessa jiruuf kufaatii mootummichaaf sababa olaanaa ta'uu kan danda'u falmaa uummata Oromoo yoo danda'ame laamshessuun uummaticha harka kennisiisuu yoo ta'u, lammaffaan ammoo yoo kun dadhabame biyyoota wallaa wal dhabbee waliin qaban waliin walta'iinsa yookaan hariiroo siyaasaa uummachuun labsii marii siyaasaaf fooyya'insa sirnaa jedhu uumanii uummata Oromoo qabsoo hidhannoo isaa jabeessuuf qophaa'ee jiru tasgabbeessuun sirna isaanii kufaatii irraa hambisuu akka ta'edha. Haa ta'u malee egeree qabsoo saba Oromoof sirna wayyaanotaa kan murteessu filannoolee wayyaanotni wixineeffatanii jiran kanneen lamaan caalaa jabinaa fi murannoo sabichaa akka ta'etu beektota hedduun dubbatama. Torban gaarii. Turtii nu waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna. Amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa keenyatti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aaf odaa sabaattan isin dabarsa. Sabni Oromoo saba guddaa, saba bal'aa, saba beekaa fi uumamaaf saba qabeessa ta'utti dabalataan saba sirna bulmaataa mirga walqixxummaa ilmaan namaa kabachiisu kan mataa isaa qabuu fi lubbu qabeeyyii fi dhabeeyyii hundaaf akkaataa gita isaaniitti kunuunsa barbaachisaa taasisuuf ta'uu seenaan sirna bulmaata saba Oromoo irratti barreeffamanii fi afoolaan daddarbaa har'a ga'an dhugaa kan baanidha. Miidhaginni aadaa, duudhaa, safuu fi bulchiisni sirna walqixxummaa saba Oromoo qaroomina ilmaan kuush keessaa tokko ta'ee mul'achaa jiruu fi sirna bulchiinsa gaarii addunyaatiifis gumaacha olaanaa taasise kana kan sabni Oromoo horate xiinxala yaadaa yeroo gabaabaaf taasiseen osoo hin taane muuxannoo jiruuf jireenyaa sabichi jaarraa hedduu keessatti horateen kan fooyya'aaf qaroomaa dhufe irraa yeroo ta'u, qabxiin bu'uuraa sirna kanaa inni guddaanis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi walitti dhufeenya Oromummaa hunda qabeessa ta'een ijaaramuu irraa akka ta'e seenaa sirna bulmaataa saba Oromoo fi jiruuf jireenya sabichaa irraa dhugoonfachuun kan nama dhibu miti. Gumaacha sabni Oromoo ofirra darbuun addunyaaf taasise keessaa isa tokko kan ta'e sirna gadaa yoo fakkeenya fudhanne sirnichi sirna ittiin bulmaataa dimokiraatawaa addunyaaf fakkeenya ta'e keessaa isaan gafaa yeroo ta'u, sirna bulmaataa doofummaa addunyaan keessa turte kan hireen jireenya saba biyya tokkoo cufti nama tokkoon murtaa'u hambisuun gara sirna sabni tokko waa'ee jireenya isaa walii galtee murteessuu fi seera ittiin bulee wal bulchus ofii wixineeffatutti akka jijjiiramu sirna gumaacha olaanaa gumaate ta'uun dhugaa addunyaa irratti fudhatama argachaa jirudha. Sirni kun bulchiinsa irratti dabalatee kan siyaasni, dinagdee fi hawaasummaan sabaa haala gaariin keessatti dhugoomu yeroo ta'u, kunis kan nageenyaaf badhaadhinni hawaasaa akkasumas kan biyyaa bifa itti fufiinsa qabuun keessatti dhugoomu, kan daandii ittiin wallaalaan beekaa irraa baratuu fi beekaanis wallaalaa barsiisu uumu, walumaa galatti kan sabni waliigalteen waa'ee dhimma jireenyaa, qabeenyaa, bulmaataa fi waa'ee dhimma biyya ofii irratti ofiin akka murteeffatu taasisu ta'uun beekamaadha. Sabni Oromoos yeroo sirna dinqisiisaa kanaan bulee wal bulchaa turetti garaagarummaa yaadaa fi fedhii waliif kabajee dhimma waloo irratti ammoo sagalee caalmaan murteessuun wal dhaggeeffatee
hangafaaf qixxisummaanis waliif abboomamee jireenya qananii jiraachaa turee fi diina haqa isaatti darbuu yaalus sodaa tokko malee ofirraa rukutuun ofirra darbee gaanfa Afrikaa kana keessatti tasgabbii barbaachisaa buusuu danda'a kan ture ta'uu seenaaleen bulchiinsa gadaa jaarraa 17ffaa fi 18ffaa irratti hundaa'uun barreeffaman hedduun ragaa guutuu kan dhiyeessanidha. Haa ta'u malee gurmuun koloneeffattoota Habashaa gargaarsa meeshaa mootummoota Awurooppaa irraa argataniin saba seenaa gootummaa akkasii qabu koloneeffachuun qabeenya isaa saamanii sirna isaa balleessanii aadaa fi duudhaa isaa haquu fi biyya isaas dhuunfachuun seenaa haaraa galmeessuuf barreessuu akka eegalan ni yaadatama. Baroota kana keessattis sabni Oromoo mirga isaa hunda mulqamuun akka bareetti buluu dadhabee akka baraatti buluuf dirqame waan beekuu wallaalchifamee kan hin beekne dhaalsifame aadaa wal dhageettiif rakkoo uumuu irratti marii haqaa qalbii tokkummaa Oromummaan taasisee hiikuu dagachiifamuun ilaalcha gosaa kutaaf amantaan akka wal irratti duulu taasifame akkasumas tokkummaan isaa guutummaan guututti dhabamsiifamuun wal wallaalchifame firaaf diina isaas akka adda hin baafanne taasifame. Dimshaashumatti rakkoon dhimma walii irratti waliin dhaabachuu fi egeree ofii irratti furmaata waarawaa waliin soquu dadhabuu saba Oromoo gidduutti uumamaa turee fi har'as mul'atu godaannisa sirna kolonii Habashootaa ta'uu fi hojii manaa jaarraa tokko oliif koloneeffattootni Habashaa saba Oromoo irratti karaa kallattiif alkallattii ta'een hojjechaa turan irraa kan dhufe ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Egaa asirratti qabxiin ijoo hubatamuu qabu inni guddaan tokko afaan faajjii ilmaan Oromoo gidduutti adawwiin uumuu hir'isuuf, lama gargar fageenya addaddummaa ilaalcha yaadaa waa'ee egeree saba Oromoof Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo qaban har'aa dhiphisuuf, sadii hanqina hirmaannaa ilmaan Oromoo gumiif dhaabbilee dhimma Oromoof hojjetan garaagaraa keessatti argamu dhiphisuuf, walumaa galatti bara dheeraa kan weellifameef akkasumas qabsoo isa hangafaa kan ta'e saba Oromoo gama hundaan humneessuuf gargaarsa ragaa warreen bu'aa mataa isaaniif malee haqa ilmaan namaaf dantaa hin qabne eeggachuun osoo hin taane qarooma dilbii kan abbootiin keenya muuxannoo jiruuf jireenyaa bara dheeraa keessatti horataniin kalaqan ijaarsa sirna gadaa irraa barnoota argachuu fi barbaachisummaa isaas qalbeeffachuun furmaata hangafaati. Kunis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi Oromummaa irratti hundaa'e bakka jireenya ofii hundatti saffisaan dagaagsuu babal'isuu yeroo ta'u, innis dirqama akka dhuunfaatti ilmaan Oromoo irraa eegamu akka ta'e dhugoonfachuudha. Yaa ilmaan Oromoo, mirga waan feetetti amanuu, qabeenya kee irratti abbaa ta'uu, biyya kee irratti murteessuu fi mirga haala jiruuf jireenya keetii irratti ofiin murteeffachuu danda'uu kan mulqamte jalqaba gaafa akka Oromummaatti kolonii Habashootaan cabde ta'uu hin dagatin. Kanneen si fakkaachuun dantaa keef kan dubbatan fakkaatanii obboleessa kee Oromoo irratti akkatti duultuu daboo si waammatan har'aas warra haqni kee kaleessaa harka isaanii keessa jiruu fi akkasumas kanneen biyya kee irraa si ari'achaaf si beelessaa qabeenya keetti sabbaa ta'uun waggaa dheeraaf jiraachuuf karoorfatan ta'uu hin irraanfatin. Tokkummaan humna waa hundaa ta'us seenaa sirna gadaa abbootiin kee ofirra darbuun nageenya gaanfa Afrikaa ittiin dhugoomsaa turan irraa dhugoonfadhu. Kanaafis bu'uura waa hundaa kan ta'e ijaarsa hawaasummaa Oromummaa irratti hundaa'e diriirsuu fi aadaa wal dhageettii ilaaf ilaamee akkasumas bu'aa waloo irratti xiyyeeffachuu kan sabni Oromoo jaarraa darban keessa qabaachaa ture har'as irra deebi'anii dagaagsuun akka ta'e of amansiisi, wal barsiisi, waliif dhugoomsi. Oromoonni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa.